Dhaabbileen miidiyaa gaazexeessummaa qorannoo jabeessanii kabaja faayidaa uummataaf waliigaltee biyyaalessaa irratti xiyyeeffannoon hojjechuu kan qaban ta'uun ibsame. Dhaabbanni Abbaa Gaarii Itoophiyaa fi tajaajilli oduu Itoophiyaa wal ta'anii waltajjii mata duree odeeffannoon faayidaa uummataatiif itti gaafatamummaa biyyummaatiin jedhuun qopheessanii fayyadama odeeffannoo irratti bu'uureffate magaalaa Adaamaatti taa'ameera. Waltajjicha irratti bakka bu'oonni dhaabbilee lamaanii itti gaafatamtoonni koree dhaabbii dhimmoota diimokiraasii mana maree bakka bu'oota uummataa dhaabbileen diimokiraasii fi bakka bu'oonni dhaabbilee miidiyaa hirmaataniiru. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota diimokiraasii mana maree bakka bu'oota uummataa Unatuu Allana haalli qabeensaa fi itti fayyadamummaa odeeffannoo ija faayidaa uummataa fi waliigaltee biyyaalessaatiin guurreffamuu akka qabu ibsaniiru. Hunduu fedhii ilaalcha dhuunfaa qabaatullee dhimmoota bu'uuraa biyyaaf faayidaa uummataa irratti garuu tumsa odeeffannoo itti gaafatamummaa waliin wal simsiisuun akka barbaachisu kaasaniiru. Waliigaltee biyyaalessaa uumuuf koomishiniin maree fi qabsoo farra malaammaltummaa irratti miidiyaaleen kaayyoo wal fakkaatu qabatanii socho'uu akka qabaniis gaafataniiru. Karaa biraatiin ammoo miidiyaaleen hanqina bajataatii fi ispoonsaraa waliin wal qabatee jiru furuuf tiraansfandiin jiraachuu akka qabus dubbataniiru. መረጃ አጠባበቅ አጠቃቀም እና ባለቤቱና ለምን ዓላማ መዋል እንዳለበት eegumsa odeeffannoo itti fayyadamiinsa fi burqaa isaatii fi kaayyoo maaliitiif akka tajaajilus keessattuu sararri diimaan mariif hin dhiyaannes jiraachuu akka qabu ilaalleerra. Kana irratti faayidaa uummataatiif jecha duuba deebi'uun hin barbaachisu. Hunda keenya kan caalu mootummaas kan caalu paartiis biyya Itoophiyaa jedhamtuudha. Kanaafuu yaada kana ol kaafnee ilaaluu nu barbaachisa. Dhaabbanni aangawaanii fi namni dhuunfaa itti gaafatamummaa hin qabne hin jiru. Yeroo hunda aangoon itti gaafatamummaa waliin kennama. Kanarraa ka'uudhaan dhaabbanni yookaan qaamni waan hojjetu irratti odeeffannoo kennuu didu jiraachuu hin qabu jechuudha. Ilaalcha faayidaa uummataa irratti hubannoo uumuu seera odeeffannoo bilisaa qopheessuun kaayyoo dhaabbatichaa keessaa tokko akka ta'e itti gaafatamaan abbaa gaar uummataa Dr. Indaala Hayilee ibsaniiru. Dhaabbatichi seera odeeffannoo bilisaa mirkaneessuu fooyyessuu irraan kan hafe dhaabbilee miidiyaa fi qaama dhimmi ilaaluun wal ta'iinsaan akka hojjetus mirkaneessaniiru. Olaantummaa seeraa mirkaneessuuf akkasumas malaammaltummaa fi hojmaata badaa ittisuuf dhaabbileen miidiyaa gaaffilee uummataa mootummaa biraan gahan ijaaruu akka barbaachisu dubbataniiru. Kanaafis gaazexeessummaan qorannoo cimuu qabaa jedhan. የመገናኛ ብዙሃን Gareen miidiyaa amalaa fi uumamaa adeemsa mootummaa irratti hakeeka kan kennu yoo ta'u, kana gochuun ammoo yeroodhaan kan milkaa'u malee gocha guyyaa tokkoon bira ga'u miti. Kanarratti miidiyaalee fi gaazexeessitoota faayidaa uummataa dursa kennan akka gaaffiin uummataa yeroo barbaadametti deebii argatu taasisan hojii bu'a qabeessaa fi olaantummaa seeraa kabajisiisuu irratti ga'ee isaanii bahatan uumuu qabna. Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa sabaa himaalee Muhammad Idriis dhaabbileen miidiyaa kabaja faayidaa biyyaalessaa irratti akka hojjechuu qaban akeekaniiru. Miidiyaan ergama ogummaa kabaju kan biyya jabeessuu fi odeeffannoo guutuuf waqtaawaa kennu ijaaruu akka barbaachisus kaasaniiru. Dhaabbatichi abbaa taayitaa seera hojmaata kanaaf ta'uu akka qabaatu gochuuf hojjechaa jirraas jedhaniiru. ከሚዲያው የሚጠበቅበት ብሔራዊ ጥቅምን የመጠበቅ ጉዳይ ነው። Wanti miidiyaarraa eegamu dhimma faayidaa biyyaalessaa eegsisuuti. Faayidaan biyyaalessaa keenya karaa hedduun ibsama. Karaa siyaasaatiin ibsama. Karaa waan qabatamaa mul'atuutiinis ibsama. Eenyummaa aadaa qabnuutiin. Kana hundaa tilmaama keessa galchuudhaan dhimma faayidaa biyyaa irratti beekumsa bu'uureeffachuun dhimmoota biyya keenyaa qormaata keessa galchan eeggannoodhaan dhaabbilee qabnu kabajuun hojjechuu akka qabnu ilaalcha keessa galchuus qabna. Kanaafuu karaa nu baasu miidiyaa ogummaa isaa bu'uureeffatee ergama isaa beekee hojjetu nu barbaachisa. Yeroo odeeffannoo dhugaa qilleensarra oolchuu dadhabne oduu sobaa karaan ittiin morminu hin jiru. Odeeffannoo sobaa hambisuu kan nu dandeessisu odeeffannoo dhugaa irratti hundaa'ee fi yeroo isaa eeggatu dhiyeessuu yoo dandeenye qofa. Uummataaf odeeffannoo kennuun ummatichas kabajuudha. Waltajjicha irratti qorannoo yaada ka'umsa marii kan dhiyeessan walitti qabaan boordii tajaajila oduu Itoophiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa odeeffannoon akka meeshaa waraanaa waan ta'eef sonaan qabamee gaggeeffamuu malee biyyaa fi uummata irratti balaa dhaqqabsiisuu danda'a jedhan. Kanaafuu dhaabbileen miidiyaa odeeffannoon isaan kennan fedhii murna muraasaa caalaa faayidaa biyyaaf uummataa kan bu'uureffate ta'uu akka qabus dubbatan. የኢትዮጵያ ሕዝብ ስትራቴጂያዊ ጥቅሞች ምንድን ናቸው? Tarsiimoon faayidaa ummataama ifa imaammata keessatti hiikamanii ka argamanidha. Yaanni kun paartii iftaatee yeroo kanaati oliiti. Yoo paartiin deemee kabadu yeroo paartiin dhuf ka deebi'u miti. Faayidaa biyya ituufiisa qabu irratti ka bu'uureffannee hojjennu nu barbaachisa. Asirratti waliigalteerra ga'uu nu barbaachisa jechuudha. Qorannoo biraa kan dhiyeessan gargaaraan Piroofeesaraa Makuriyaa Makkaashaa gaazexeessummaan qorannoo
nageenya biyyaatiif badhaadhinaaf haqaaf dimokiraasiif bulchiinsa gaarii shoora olaanaa qabaa jedhan. Miidiyaan Itoophiyaa odeeffannoo qorannoo fi bu'aa irratti xiyyeeffate dhiyeessuu dadhabuun qaamni qorannoo gurmaa'ee jiraachuu dhabuu, hojichaaf kaka'umsa dhabuu, eegumsi nageenyaa dhibuu fi hanqinni jiraachuus eeraniiru. ውጤቱ ምን አመጣ? ምን የህብረተሰብ ለውጥ በዛ ምክንያት ተገኝቷል? bu'aan isaa maal fide? jijjiirama hawaasaa kamiitu sababa kanaan argame? isa jedhu irratti miidiyaan hanqina qaba. hanga bu'uuraattii fi tajaajila irratti hojjennuun gaazexeessummaan qorannoo uummataan miidiyaadhaanii fi wiixineessitoota imaammataa birattis fudhatamummaa qabaata. bu'aa isaa irratti yoo hojjenne keessattuu koomishinii farra malaammaltummaa, abbagaar uummataa, koomishinii mirga namoomaa kan hunda waliin taanee hojjechuun kan barbaachiseef kanaafi. dabalataanis kafaltiin mindaa gaazexeessitootaa xiqqaachuu, sodaa maddeen odeeffannoo, akeekkachiisaa fi sodaachisaa qaamolee adda addaa, hanqina bajataa hojichaaf of kennuu dhabuu fi jajjabeeffamuu dhabuun akka gufuutti ka'aniiru. sababa kanaaf fandiin miidiyaa hundeessuu, dhaabbileen miidiyaa dabbiitiin bulmaataa editorial poolisii isaanii faayidaa uummataa waliin walsimsiisuu akka qabaniis dubbatameera.